Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne dhaansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Hunda dura Oromootan bagga jala bultii ayyaana irreechatiin isiniin ga'e. Baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geettani isiniin jennee jirra. Kallattii mangarmata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Jala bultiin ayyaana irreecha sagantaalee garaagaraatiin deeggaramuudhaan haala baay'ee hawwataa ta'ee fi xiyyeeffannaan itti kennameen gaggeeffamaa jira. Sagantaalee gaggeeffaman keessaa sagantaa dorgommii bareeduma Miss Oromiyaa har'a gaggeeffameen miidhagduun yookaan bareedduun Oromiyaa itti beekamee jira. Eenyu akka taate isiniin geenna. Walumaa galatti kabaja ayyaana irreechatiif qophiin taasifamaa jiru xiyyeeffannaa argatee barana haala adda ta'een gaggeeffamaa jira isiniin geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa wajjin gaggeessaa jiru irratti fufteedhaan injifannoo argadhee jira jechuudhaan beeksisee jira. Injifannoo argadhee jedhe keessaa injifannoo addaati jechuudhaan odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo irraa nu geetteen qabannee jirra. Walumaa galatti oolmaa guyyaa har'aa akka waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummallee qabannee jirra. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessu irratti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii bal'aa gaggeessaa kan jiruu fi opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Dabalata odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamootti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Guutuun oduu kunooti. Oromoota ayyaana irreechaa kabajataniif baga jala bultii ayyaana irreechaa isiniin ga'e. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geettan isiniin jennee jirra. Jala bultiin ayyaana irreechaa sagantaa baay'ee bareedaa hawwataa fi akkasumas ho'aa ta'een jala bultiin ayyaana irreechaa sagantaa garaagaraatiin kabajamaa jira. Sagantaalee raawwataman keessaa tokko malkaa hora Finfinnee baduudha. Malkaan hora Finfinnee eebba abbaa malkaatiin saaqamee jira. Sagantaan inni lamaffaa Visit Oromiyaa Award sagantaan jedhamu dorgommii bareedduu turizimii Oromiyaa bara 2018 marsaan 5ffaan gaggeeffamee jira. Sagantaa dorgommii Miss Oromiyaa yookaan immoo dorgommii bareedduu turizimii Oromiyaa bara 2018 kan mo'atte Durbee Simboonee Mokonnin tokkoffaa baatee jirti. Sagantaan sadaffaan agarsiisa kaarnivaalii aadaa Oromoo yoo ta'u sagantaan kunis giddugala aadaa Oromootti gaggeeffamee jira. Sagantaan afuraffaan sagantaa konsartii yoo ta'u sirboota haaraa hedduu qabatee uummata isaa biraan ga'uudhaaf qophii isaa xumuree jira. Sagantaan inni shanaffaan keessummoota simatuudha. Kallattii hundaan keessummoota gara iddoo kabaja ayyaanaa dhufaa jiran simatamaa jiru. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis ayyaanichaaf xiyyeeffannaa kennuudhaan kabaja ayyaanichaatiif hojii hedduu hojjetaa jiru. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee qophii jala bultii ayyaana irreechatiif taasisaa jiru cimsee itti fufee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daandiiwwanii fi addabaabaayyiiwwan magaalaa Finfinnee jala bultii irreechaa yookaan ayyaana irreechaa sababeeffachuun akkuma viidiyoo irratti argitan kana faajjiiwwan sirna gadaatiin faayamanii jiru. Akkasumas kabaja ayyaana hora Finfinnee sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafikaaf cufaa ta'an ifoomanii jiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafikaaf cufaa ta'an kan ifoomse yoo ta'u haaluma kanaan borwaaree booda sa'aatii 6 irraa eegalee ayyaanichi kabajamee hanga xumuramutti daandiiwwan armaan gaditti eeraman tajaajila tiraafikaaf cufaa ta'uu ifoomsee jira. Haaluma kanaan tokko daandii addabaabaayii Caffee Aannanii irraa gara addabaabaayii Masqalaa kan geessu addabaabaayii Caffee Aannaniiti 2. Daandii Walloo Safarii irraa addabaabaayii Masqalaa geessu daandii Oloompiyaa 3. Daandii Qeeraa irraa Caffee Aannanii geessu daandii Bulgaariyaa 4. Daandii Markaattoo irraa gama Takla Haaymaanotiin gara Xuqur Ambassaa geessu daandii Bataskaana Takla Haaymaanoot 5. Daandiin addabaabaayii Uraa'el irraa gara addabaabaayii Masqalaa geessu addabaabaayii Uraa'el 6. Daandii kallattii Boolee irraan gara addabaabaayii Masqalaa geessu addabaabaayii Oloompiyaati 7. Daandii Abaaboo Masqalaa yookaan Masqal Filaawur irraa gara Oloompiyaatti geessu addabaabaayii Gaazeebooti
Sadde daandii Agoonaa Sinimaa irraa addabaabaayii masqalatti kan fudhatu addabaabaayii Xilaa'uun Gassasaati. 9 ibsaa laga Harree irraa gara addabaabaayii masqalatti kan fudhatu addabaabaayii ibsaa laga Harreetti. 10 walumaa galatti daandileen 16 ayyaanichaaf cufaa kan ta'an ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee daandilee magaalaa Shaggar faayomsuu yookaan immoo mimmiidhagsuun wal qabatee hojiin hawaasa biratti komii kaasuu danda'u dalagamaa jiraachuu qaamoleen garaagaraa ibsaa jiru. Bulchiinsa Shaggar kutaalee magaalaa garaagaraatti alaabaa abbaa gadaa dirqamaa namoonni akka bitan taasifamaa jira jedhamee jira. Dirqamaa namoonni garaagaraa kan Oromoo hin ta'in alaabaa kana akka bitu taasisuun immoo ayyaana irreechatiifis ta'ee sabichaaf ilaalchi gaariin akka hin qabaanne waan taasisuuf hojjetamuu hin qabu jechuudhaan yaada kennanii jiru. Namoota yaada kennan keessaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed tokko yoo ta'u, Jawaar Mohaammed akka jedhetti bulchiinsa Shaggar kutaalee magaalaa garaagaraa keessatti alaabaa abbaa gadaa dirqama namoota bichisiisaa akka jiran dhagayaa jirra. Gocha dirqii akkana keessattuu sabaa fi sablammoota biroo irratti raawwachuun alaabaa kabajamtuu sanii fi dabarsee uummata Oromoof ilaalchi jibbaa akka dagaagu taasisa. Alaabaa sana uummanni keenya ni jaalata. Yoo mallaqa harkaa qabaate fedha isaatiin bitata. Dirqisiisuun bichisiisuun garuu ayyaana irreechaa miidhagsuu osoo hin taane busheessuu ta'a. Kabaja alaabaa sanii ol kaasuu onnee keessaa yoo qabaattan tarkaanfii sirrii tumaa caffeetiin alaabaa Oromiyaa taasisuudha jedhee jira. Yaada Jawaar Mohaammed kanaafis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa deebii kennee jira. Deebii kenneen tokko alaabaa abbaa gadaa maaliif baay'iftan jedha. Hin baay'ifne reef mul'ataa jira jechuudhaan deebisee jira. Gara biraatiin immoo Oromoonni Finfinnee irraa fageenya irra jiran yookaan fagoorra jiran Oromoota kana dura biyyoota ollaa irratti hirmaataa turan rakkooleen danqaa ta'uu danda'an jiraachuu irraa kan ka'e yaaddoo keessa jiraachuu bakkoota garaagaraa irraa yaada kennaniin ibsanii jiru. Keessattuu haalli nageenya biyyattii keessa jiru kan isaan yaaddessu ta'uu irraa kan ka'e ayyaanicha irratti hirmaatuuf osoo hin jaalatin hafuu akka danda'an yaaddoo qaban himanii jiru. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ijaarsi warshaa boba'aa akkasumas xaa'oo fi oomisha gaazii uumamaa jalqabamuu beeksisanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed warshaa zayita boba'aa qulqulleessuu fi warshaa xaa'oo yuuriyaa naannoo Somaalee keessatti ijaaramuuf dhakaa bu'uuraa kaa'uu beeksisanii jiru. Naannoo Somaalee godetti warshaan zayita boba'aa qulqulleessu waggaatti toonii miliyoona 3.5 ol oomishuu akka qabu ibsanii jiru. Warshaan boba'aa dirree boba'aa Hilaalaa irratti akka ijaaramu himanii jiru. Warshichi kun kaampaanii Chaayinaa Golden Concord Group Limited jedhamuun ijaarama jedhamee jira. Kan xaa'oo immoo tumsa warshaa Daangotee fi Ethiopian Investment Group jedhamuun hojjetama jedhamee jira. Akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed piroojeektii gaazii uumamaa dhangala'oo Ogaaden marsaa jalqabaa waggaatti liitira miliyoona 100 fi miliyoona 11 oomishuu danda'u eebbisuun himamee jira. Akkasumas yeroo kanatti marsaa oomisha boba'aa abbaatii fulbaana bara 2018 gabaa addunyaatti ni dhiyeessina jedhee jedhamee jira. Kana irratti gara biraatiin immoo muummichi ministeera Itoophiyaa torbaanota kennuu dhabuun immoo qaamota garaagaraa biratti gungunsuu fi mamii uumee jira. Kana jechuun oomishni boba'aa kun akkuma jedhame gabaaf dhiyaate moo hin dhiyaanne yoo ka dhiyaatu taate hammamtu gabaaf dhiyaate galii hagamii biyyaaf galchuu danda'a. Kana ibsuu fi abdii fi gammachuu uummatatti horuu irra eebbifamee fi dhagaan bu'uuraa kaa'ame waan jedhamuun hunduu bira dabramee jira jechuudhaan hedduun yaada isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti fufteedhaan injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Tibbana zoonii kibbaatti kibba Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Gujiitti fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwataa tureen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun hedduu booji'uun injifannoo irratti argadhee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa tureen loltoota mootummaa hedduu booji'ee hedduu immoo hojiin ala taasise meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun akkasumas kaampii waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan
Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraatii fi bakkoota garaagaraa keessatti haleellaa tibbana loltoota mootummaa irratti fuftee raawwataa tureen injifannoo argatu kan labse yoo ta'u, onkololeessa 2025 Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Guyyaa tokko dura aanaa Daarimutti galgala gara sa'aatii 11tti loltoota mootummaa konkolaataa Ayisuuzii 4 fi akkasumas 3F1 deemaa turte irratti hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen loltoota mootummaa guutumaan guututti hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas konkolaattota ittiin imalaa turanis hojiin ala taasisuu isaa odeeffannoon gama sirraa nu ga'e addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kibba lixa Shaggar aanaa Walisoo iddoo addaa Dilaallaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti injifannoon addaa galmaa'ee jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Injifannoon addaa kunis kan galmaa'e humni riphee lolaa mootummaan bobbaase guutumaan guututti harka kennatu isaa ta'uudhaan jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Humna riphee lolaa Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambutti leenjisaa turan guyyaa kaleessa aanaa Horroo Gandalootii Annoo jedhamutti kan bobbaafaman yoo ta'u, humni riphee lolaa guyyaa kaleessa bobbaafame jaarmaan tokko guutumatti meeshaa waraanaa guutuu wajjin yookaan hidhannoo isaa guutuu wajjin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee waamicha isiniif goone dhageettanii dhufuu keessaniif galatooma baga dhuftan jechuudhaan simatuu isaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun loltoonni mootummaa hedduun hidhannoo isaanii wajjin Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraanaa mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru irratti mootummalleen humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuudhaan opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'ee jechuudhaan mootummalleen gama isaatti beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun har'aaf qabanne kan hanga ammaa kana oduu keenya xumuruun duratti Oromoota ayyaana Irreechaa kabajaniif baga jala bultii ayyaana Irreechatiif isiniin ga'e akkasumas baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa argitan yookaan geettan isiniin jennee jirra. Ayyaanni ayyaana milkii kan jaalalaa kan araaraa fi kan nagayaa jennee jirra. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nuu tura.